أنا راكو ودندا أكملتي دفتين عن ديبسيني إيه سلايتين دفتين مال توكنا سيدا دبسيسي برثي كادا لقيت تكف وديسي دفتي يجو so dubartiin illee wayita namni tokko alaa galu innu bakki inni hara itti baafatu sihii boqonnaan jiruu isaa raahan jiruu isaadhaa sihii badullee tolullee nagaha kenniif dhiirrillee wayita alaa dhuftan at least yoo haasaa jaalalaan beekin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu nagahaan naa ooltanii jirtanii maal keessa oolte fayyaa qabdaa akkana jechuu waradha attilu marra caalaan keessan mee as jala barreessaa wayita alaa dhuftan meeqaa keessan to'adha manaa keessan haa godhame barreessaa jala ayyoo nin xiqqaatan ka hulaa cabsuu deemu malee ka qulfii banatuu hin jiru qulfii manaa seeran banatuun bar haadha mana ofii seeran keessummeessuu jechuudha hulaa zaxxaa itti kannuu jechuun bantamoon bantu bar lolaan dhufe ibiddaan dhufe hawwinni mee ajjela gaa warri ni jirra jettan barreessaa gaa barreeffadhaame uffanni darbaan garasii haa ta'u ግን ይሄንን ነገር ማድረግ የምትችለው dubartiin ofii isiitii gochuu dandeetti maali nagaa kennitee fi dadhabee kaf jedheen dhufe irraa argitiimi gisee sakata ka ifaajee namaallee beekuun gaariidha isinii galee sadarkaa abbaa manaa ofii beekuun obboleettii tiyyaas jala jirtu salphini abbaa manaa keeti salphina keeti xiqqeenni abbaa manaa keeti xiqqeenna keeti eebiin abbaa manaa keeti eebii teeti dhiirree jala jiru salphini haadha manaa keeti salphina keeti xiqqeenni haadha manaa keeti xiqqeenna keeti eebiin haadha manaa keeti eebii teeti la'annahu dhiirsaaniitii yoo taatee wal fuute ilmaantu jidduu jira gaafa hammeennaan abbaa manaa kee kaaftu san ilmeen teessun maal fudhatti bakka sanii takka sammuun atiin abbaa manaa kutaa foon keetii isin lamaan irraa kutame ilmaan kun miti ilmaan kun hoo maal yaaduu dandeetti eegasii hoo imeejii kamiin ilmaan tana hoo wanni jechuu dandeetta jiraachisuu dandeetta haadha tiyya abbaa obboleeyya warras jala jirtu haga hin heerumin laalladhu ijji sirra jirti shari'aa si hayyame abbootu itti na fuudhee haadhatu itti na fuudhee sirnaaf itti heerume kan of duuba kaayu ofirraa nama sii ta'u osoo bultittiin seeniin ol filii gadi filii ol madaalii gadi madaalii ol cuunfii gad cuunfii itti heerum eega itti heerumte booda garuu wixxir finxir jechuun hin jiru finxir jetteetiniin hafta haga feete bareedi haga feete sadarkaa qabadhu haga feete beekumsa qabadhu heerumtee yoo baate sii salphata malee ni salphatu asee homaan ta'u ilmi dhiiraa waan feete irraa fudhadhu maal gootu bila ምንም homaan ta'u maaliif waan fedhe yoo ta'e ምንም አይሆንም sitti himaati'an wandi nawaa ምን ይሆናል maal ta'a yoo gadi ba'e waggaa 90tti ilmi argachuu danda'a ምን ይሆናል natti himi nu hiibar kawaamee qadabu ምንድን ነው የሚሆኑት ምንም አይሆኑም first second always siimi jechuu danda'a tokkoffaa dhiistee lammaffaa irratti jaarsa gaarii manaamna heerumuu dandeessuun rabbi irratti garuu bultii diiguu waan ittiin kooranii miti waan ittiin boonanillee miti waan ittiin fakkeenya godhanii haasa'anillee miti that's shameful insaalfadha eega jaarsa kiyyaa wal hiiki akkana ta'ee saksasii akkan kuni beekumsallee miti dandeettiillee miti smaartummaallee miti sigalee motlaqummaadha akka shari'aa musliimatti bultiin waan dachiin samiin ittiin sochootu takka yoo isin diigamte ani rabbiin bultii tiyyan diigini bultii diigamtullee rabbi namatti hin kennini osoo rabbi bultii tiyya diigamtee argu taate seenaa jiruu tiyya guutuu ittiin seenaa jiraadha malee osoo sa'aadaan fee achi booda kanaa dhufuyyuu taate gammachuu hin qabaadhu an maaliifi waan rabbiin musiibaa ofii halaal godheetiin hin jibbe takkatti hin gammadu an haga fedhe osoo abbaan manaa lammaffaa kanaa tolu ta'ee nama gaarii inni ta'u taheeti awwala baga nama san hiike jechi jedhu afaan kiyyarraan ba'uun bafisuu እንደዛም አላስብም ምክንያቱም ሙሲባዳ ሙሲበትሞ እንገመዳ ዋን ደቺም ሰሚን እቲን ሶቾቴ እሰትሞ እንገመዳ ስለዚህ ወሪ ኦኔ ዳህተኒ ጋዜጣ ቃለ መጠየቅ ይረቲ ካና ምናምን አጀተኒ እኔማ ሲሂሙ ምናልባት ኢልማን ቴቲን ዋኤ ሂካ ከነ ባዬ ዋን በልአታ ጅሩፊን ይራዱበዳ
ilmaan teetii aayiskiriimii bituu dandeetta, makiinaa bituu dandeetta, jiruu gaarii jiraachisuu dandeetta. Garuu jecha abbaa jedhu san osoo khayrun haadhihi duniyaa wamaa fiihaa kenniteefi wallaahi billaahi sammuu ilmaan tee abbaa jecha jedhu jechaa guddattu san fayyaa ilmaa waan saniin argattu marfee feete osoo waraanteetii argachuu hin dandeettu. Du'aan abbaa dhabuu fi osoo jiru abbaa ilmeen abbaa dhabuun wal dhabdi. Yoo ofiif hin quuxa'in ilmee saniif quuxa'uu qabda. Badaa abbaa ofii namaa wayya tolaa abbaa namaarra. Naa antini yaalaውን ያውቃል namni irra ga'e waan kana beekuu danda'a ሰው ነው አገው ስለዚህ በሊሳ ያዳ ጊዜ ተከተ ማድረግ መዝለል ስለቻላችሁ ብቻ አትዝለሉ ዋን ኡልፍ ታሉ ደንደተኒ ፈፋ ጋሪዳ ሜ ዱበርቶተ ኸኛፍ ጨራላና ጊፍቲ ኤኙቲ ጊፍቲ አርሲ አሰላ ጊፍቲ الريبة وفتي رفاجر تيسين انزل مغرتو انزل غاريدا اسو اسانتي مو اسو أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أسرة وان سينجليو جراتي قافي هندونو لا كليرا غورسيكي باي نتتولي وانت تجدي هندونو غاريدا والله ججبادو عن اللي باي شورتفا galatoomii siin jechuun barbaadaan gorsuma siin dhaggeeffachaara gorsuma siitu naate malee gaaffii takka himuu qabu ustaas. Tole. Irratti immoo bakka wanni ani takka jedhee irraa bu'uu barbaadu warra jala jirtan jechuudha. Dhugaadha maashaa Allah saa sirriidha tana Oromoo rabbumatti nuu kenne bar jecha kana sadaqaa rabbiin sadaqaa uummata Oromootiif kenname bar yoo ati maali ebaloo akkasii leenjisoo dhiigaa akkasii ati jettillee dhugaa maashaa Allah Allahu akbar Allah dhugaa tuni qooda rabbiin tiktaak irratti chaayinaan tiktaak irratti jecha dhugaa jedhu kan Oromoof lafa keette sii galee yookiin immoo uummata keenya kanaaf lafa keette. So dhugaadha warri jettan kun ani dhugaa akka ta'e beekeetiin itti amaneetiin dubbadhaa hojiirra oolchaa dhaqaa mana keessan keessatti. Dhaqaa bultii teessan keessatti kajaarsaallee dhaqii jaartii ta'e dhiifama gaafadhu irra galgalarraa kunoo nama 690 jala jirtaniimi. Wanni isinitti hima har'arraa hojii manaa isinii haa kennu ani immoo abbaan feeta walinaa isaa gadi bu'aati hojii manaa isinii haa kennuti. Namni as jala jirtan 600 kana keessaa nama 680 keessaa ilmaan 600 namni waroo bultii keessa jiraatan martuu ilmee qabdaniimi. Akka namoo ilmaan dhaleetuma haga feetan wanni jettan har'a imala jireenya keessanii har'arraa eegala tokkoffaa wayita gal haadha manaatii yanasii ballees abbooma feetallee si hagootu dhiifama gaafadhu ka dhiiraa ka dubartiillee dhiifama yanee wuddeenee baadhanee qirtaa jedhiin jaarsa keetiin deemti bakka har'a waa wayii barnoota wayiitiin fudhadhe dhiifama naa godhi yooni si balleessi asiin durallee waa wayii godhe dhiifama naa homaa bakka warri dhiiraallee waa isinitti himu dubartii garaa ofiin argisiisin dubartii garaa ofiin argisiisanii warri isin jedhu sun garaa keetii miti insha Allah tiruu rajiijii keellee quba qabdi jaartiin teen dubbatiin rajiijiin kee maan tokko keessa jiru quba qabdi garaachi kee maaliin akka daakullee hin beekti jaartiin tee beekan dubbanne malee hin beekti jaartii rajiijiin kee garam akka jiruu fi onnee ta'e fi beektu garaa ofiin argisiisiniin usheetti nama. Wanni jechoota dogoggoraati kun. በጣም ስህተት ነው ይሄን በይት ሲገለ በቃ አንዳንዴ ያውቀን ነው የምንሸወደው አናማ ፕሪንሲፕል ለተፈከሽኒ ሆነ ከጅሬን ነክየተቹ መሸወድ ባለብኝ ቦታ እቅርታ እሸወዳለሁ ዮ ሸወደሙን አናናን አርሱተ ጅሬን ነክያፍ ነገ ሀናከነተ አኒኒ ሸወደም
yoo kijibamuun sun khayrii naa qabaate wallaahi kijibamee shawwadamee bira tara ምክንያቱም አንዳንድ እውነታዎች ካወቅኩ ሊጎዱኝ ይችላሉ ነሚሄዱ danda'a wanni tokko tokko yerootti kaayoo fi jireenya kiyya na harkaa balleessuu danda'a dhugaan tokko tokko አለማወቅ ይሻለኛል በቃ yeroo beeketti haa beeku ለሸወዱ ጅራም ኦኬ haa ሸወዱ ምንም ችግር የለውም ምናልባት ለኔ አስቦልኝ ነው ነካን ኪጂባ ጅሩ ሲገሌ አነሚዱ ነቡራ yookiin ana protect gochuurra sababoota garagaraa qaba so wanna mara beekuun አንዳንዴ ሰላም አይደለም ስለዚህ dhugaadha maasha Allah sah osoo hin tahin deemaati bultii keessa jirtaniimi kadhiiraa jaartii ta'e dhiifama gaafadhu ababaa birrii 5 bitii kenniif kan dubartiileen jaarsa kee dhiifama gaafadhu yooniin isa arrabsaa jiraate a'uudhu billahi minash shayxaanir rajiim jedhime yookiin dammoo daddafii wal arrabsiyaa wal arrabsiite dafii wal arrabsiitee eegasii dafii dhiifama gaafadhu yoon faataa tustusii galee wixxeetiin kanaan deebii ajaan wixxeetii dhiifama isa gaafachuu inni dhiifama isii gaafachuu kana mee haa deebi'ani wuxxeetii isaatiin guyyaa biraa ol deebina ammallee silent treatment is the most dangerous thing in your life warri waan kana goota silent treatment nama wal arrabsu wayya nama wallolee akkanatti taa'ee wal lallaaluurra nama wal arrabsutu irra nagaa jidduu lamaan isaanii ajaa'iba ammoo yaa si'eedhe so silent treatment warra nu waggaa lama agartee maalidha waliin hin dubbannu namni osoo walloliin waliin jiraata jechuu wal jaalata jechuu miti akka foon baktiitti namni walirraa fakkeenyaaf amma dhiironni hedduun asirra jiru dhalaa feetee asirraa waan feete ka godhattu taate homa takka ittiin fakkaatu none of their business maaliif isaan hin galchure hin aaran hin kolfan yoo barbaadanitti kolfan akka abbaan manaa keessiif keerlasii ta'uun nayyaminiif taat faqduudhaan turuu አይደለም waan gaarii akkasitti fakkaanne si garee keerlasii ta'ee si dhiisee kafeetii waliin galtee kafeetii waliin utaaltee kafeetii waliin xaxxoo si jedhe sin jaalatu namni sun dayyuu samaan abbaa isaa jaalatu yaa wanni wayyoo isa nazannatu taate bakka there is some love jaalala wayitu bakka san keessa jira isinii garee soo kanaafini waan filannaan taane akka filannaatti hin fudhatinaa wal cal'isanii akkanumatti nagahaan akkuma horiitti wal bira jiraachuulleen jaalala akka isinitti fakkaan bakka wal lolanii eegasii lola booda immoo walitti araaramu gaariidha jaalala lolli baay'ee gidee takka jaalala ni dabala lolli jaalala ni dabala kun saayikooloojiidha wal loluun jaalala ni dabala yeroo baay'ee akkasuma hin fudhattan tole sammuu isaaniitiifu maraafuu yooni dogoggoree yookaan waan wayii balleesse as bira dhiifamaa isin dammoo zigaa namoota hedduu wajjin qaalmilillisii gochuu hin danda'us taate dhiifama dadhabeera namni biraa dubartoonni as keessa jirtanillee narraa dhiifama ta'a isin mariitti itti fufaa adeemu yoo dirqama intaniin alatti. Ayyee tole akkasii Sheekh Mustafa mee takka du'aayii godhaa fi inshallah yeroo biraa walitti deebinaa ni deebi'anii Sheekh Mustafa sheekota irraftanii jirra du'aayii godhaaf hin deemna jaanii Aye. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكاسي ربي كان يادا مراد خيسر ربي سني هاغوتو جيرين خيسن غاري ربي كان سني هاغولو درادو خيسر ربي سني فاتو الجنة أكاسي ربي كان لي وارث دابري هندو ربي كان لي حرمات سني هاغولو ينا أكاسي آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرصي بكر سنو ربي يفتش سنين جالة من الباب سجنتا قرصي بكر سنو ربي يفتش سنين جالة من الباب سجنتا الراب قروا سنتي كل ذا قد بوا
Tolee. Guyyaa biraa sagantaa biraa irratti fakkeenyaaf warra jaartii tumuu maalii waan gargaara irraa siyaasa hojjetanii yeroo biraan dubbannaa inshaallah xiqqoo nama shaxxisu illee nama gaarii taatee silaa Baay'inaan keessaa ba'uun baay'inaan komiina jalatti ka'aa jirtu waa'ee jaarsa fi jaartirraa maaf hin haasoyne warra ja'antu heddummaataa jira. waan maalirraa haasooyaa jirre nuti jaarsa Nadhibaa jira rafaniitii dawaamatti hirriibaa itti ka'aa jiraninsa. Osoon eegalin rafanii eega fixannee gaaffii takka qofa deebisee hafuuti lolli akkamitti jaalala dabalaa nama kana nama nan kabajuun hin deebisaa fi lolli akkamitti jaalala dabalaa. Yeroo takka nama tokko akka si jaalatuu baati beektu gaafa walloltee. Yoo wallolteeni yeroo walloltu san keessatti haasi arrabsitus haa waan feete jettus yoo haati manaa sun boottu taate ta'ammoo osoo mati arrabsitu deebitee sitti ka bilbiltu taate yookaan waa wayii kasiin jettu taate waan si jaallattuuf nama jaallatan itti maraatan nama jaallatan itti boohatan sii galee ammallee eega wallolte booda addaan turtee gaaffii ho'i fudhatteetinii walitti deebite. Kazaan wayita walitti deebitu sanii yeroo adda baate sanitti atilleen kijibda akkanatti imimmaan kana warri dubartiilleen yoo haga feene boohaa jiraanne akka namni nurraa du'etti kaboonnu kana gaafa jaarsi irratti bilbile silkii ol futee arrabaan ol gooti. Ta dubartii ta dhiiraalleen akkas indoo'ifanna waan san itti mul'isu. Garuu peenii wayitasii wallolte san dabarsite intalti sun yookaan dhiirri sun jechuudha. Si dhabuu isaatiif haasaa irraa hafu jira jaalala irraa waan hedduutu jira. Achi booda walitti wayita deebitee jettu tokkoffaa waan san gatii isaa fakkeenyaaf waan takka yoo dhabde gatii isaa beektaa mire gatii isaa san ni baratta eegasii waan san kabajaadhaan seeraan qabu. Wayita kana jaalalli kee dabalame. Ammas yoo daftee dursaati ka dhiifama gaafatu taate yoo isiin badiisan keessatti anatu kana balleesse osoo balleessiin badiisan ka fudhatu taate ookee intalti sun yaadni isii haganaa maturitiin isaa haganaa kana yaadda. Kazaan ammallee nama tokko itti inni lole waan isaa afaanii bahu sanarratti jaalalli dabalamtiin akkasi. By the way, osoo waliin loliin bara Rasuulii sallallahu alaihi wasallam osoo manaa isaatiin guyyaa tokko walitti hin bu'in addunyaa sanarraa hin galle. قرآن الكرام يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. يا سورة سلالة مالي كسا سورة سني أسباب سورة سني تبوت دبسين تريان لقامي لقاتي لا نقرتني دبرتين بر كبادي بر دايما رسول لقد شيفتي ميثا كبارو كونا سو كان في ولد تبوين سبلتي كسنجرا سو قن مكة جيغا كأجيغا كأول مانجو إن شاء الله سنة كسي وان بلسيني كسي ربين دي فمنا فاقدو والناس في دلقيف دبادي وانما ربين ويا راكنا دبادتين عنجدي بيكم سعدا دندتي أدا ونينا نفتي بيكون جرو لكن مو ربين أنا كنسان إسن قرسو برباديتي أكمل شا ربين نتفايد ميت أكتي لالا وانا بلسين مو ديفما نمني نسين عرسل ديفما إسن مرا ربي بلتيك إسان حاتولشو ورا بلتيك سجر بلتيك إسان ربين حاتولشو إسن آدمنا كسان فان تك ربين إسن حاتاسسو والنام والدبسو أني والدبسو دنديتو ربين إسن حاقودو ورا بلتيك سنجر تجارسا جارتي غاري كجارتي جارسا غاري ربي إسني حاكن جرين كسان سعادة ربين إسني فاقودو nagaa rabbii keessa naa jiraadha rabbiif jecha isin jaaladha namni ani jechi kiyya qaxxataa matatti si gale immoo dhiifama si gaafadha maaliif da'awaa tokko dhufee matan nama gala so warri akkasii yoo as jala jiraatan dhiifama assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaa keessanaa tura وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبشر 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 قاري ده بريدة شيخ مصطفى